Durasina nupe Bekakon kabdo Yonda tabe kufe Siko fala garu Nageenyi jaalalli waaqayyoo siniif haa baay'atu. Maatii waaqayyoo hunda keessan nagaa waaqayyoo akkam jirtu ani jira galata isaa. Baga jiraattanii baga eegamtanii isaa kanaaf roogana eegdanii. Amiin galanni waaqayyoo haa ta'u akka badii balleessaa keenyatti cubbuu keenya nurratti hin lakkoofne arjummaaf jaalala isaatti kan nu eegee uuma keenya ulfinni isaaf haa ta'u jecha. Akkasumallee immoo harka fuunii hordoftoonni amantaa biraa jirra jirtuun isiniin jedha. Baga jiraattanii obboloota koo. Waaqayyoon nagaa tokkummaa jaalala biyya keenya nuuf haa kennu. Akkuma beekamu warramoo viidiyoo haarawaa qabattee dhufee viidiyoon kiyyaa kunis na fayyadeetiin waan ta'eef sinis fayyada jedhee waan inni yaadeef inni qabadhee gara kiyya dhufee viidiyicha waliin aga dhumaatti na waliin tura. Aga dhumaatti daawwadhaan isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu arrawaa'ee rifeensa irratti dubbachuu nuuf yookiin immoo rifeensa keenya haala kamiin akkamitti kunuunsanna kan jedhu yookiin wanta na fayyade tokko isinis fayyada jedhee gara keessan dhufe jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jennaani rifeensi kiyya baay'ee yaa'an jala akkuma yaa'u san garuu hin haphatu. Dhugaa rabbi iyyaa hin haphatu. Akkuma godhuu hin beeku ani. Yoo inni qadhu iyyaa yoo inni filulleen baay'ee isaa iyyaa. So mee jechuudha wanta mana keessa jiru wanta alaa osoo hin taane wanta mana keessa jiru fayyadamee xiqqoo gaariidha. Inni yaa'u sanillee naaf qannisee jira. Akkasuma immoo haphina rifeensa baay'ee haphate baay'eetti gaariidha. Naa maal faadha hojjettee jechuu dandeessanii walitti makeetu mana nani viidiyoo waraabe malee jalqaba duraa viidiyoo waraabne maal faa akkan hojjedhe sagalumaan hin teechisa jedhee waan inni yaadeef tokkoffaani arveeladha qaaccaa yaani biyya keenyatti qaaccaadhaan beekna gaasitti arveelaa ta'e malee qe'ee keessa jira gibbii keessa jira waan ta'e arveelaa jedhee buuphaa jechuudha. Buuphaa isa keessa saasan isa bishaan isaa sani jedhee buuphaa tokkos yoo fayyadamtanii buuphaa lama soo fayyadamtanii akka rifeensa keessaniiti. Ani lama fayyadame maaliif jennaani rifeensi koo xiqqoo rukkaadhaa beektanii saniif tokko nan ga'u jedhee arveela saga barbaadanitti gochuu dandeessan yaane akka sinitti tolutti jechuudha. Ani garuu sadiin fayyadame sadii dhedheeraadha gurguddaadha sadii isa arveela sadii fayyadamee buuphaa lama fayyadamee isa keessa isaa bishaan san malee bicaasanii miti isa jedhee abukaadoo jedhee abukaadillee lamaan fayyadame. Innaa akkuma dura isiniin jedhe isinii tokkos fayyadamuu dandeessanii akkama rifeensa rukkina rifeensa keessanii ilaaltanii jechuudha. Buuphaa jedhee abukaadoo arveelaa isaan jedhee walitti makee zayituunii itti godhe zayituunii itti godhee walitti daakee innaa akkasittaniin dibachaa jira. Akkuma argitan kana dibachaa hin jira. Akkuma ilaaltan kana addaan fuudhee ittiin dibaa jira. Haala kanaan jechuudha. Innaa baay'ee lasallasiisalleen yaani yeroo tokko osoo hin taane yeroo tokkotti wanti namaaf gaarii ta'u hin jiru waan ta'eef deddeebinee yaallee yoo ta'e malee si'a lama si'a sadii yoo fayyadamne jechuudha. Innaa akkan argitan kana akkasitti addaan fuudheen dibaa jira. Isiniin jedha obboloota kiyyaa
baay'eetti gaariidha. Itti fayyadamaayi waan na fayyadeef malee utuu wanta na fayyadne ta'ee dhugaa dubbachuu jennaan hin baasu. Wanta faayidaa argadhe tokko immoo obboloonni koos warroonni akka kiyyaatti rakkatanii jiran jedhee waan yaaduufin hin qabadhe dhufe. Kanaaf wanta ona keessanii jiruudha. Wanta gatii itti baastanii bittanii osuma gatii itti baasnee binnuyyuu ta'ee wanta nu fayyadu tokko nu miidhu waan ta'eef sitti sin dhaga'ama. Maaliif jennaan faayidaa irraa arganna waan ta'eef jechuudha. Alaayyoo otoo qarshii keenya itti baasnee binne nu fayyada waan ta'eef. Nuti immoo har'a yeroo jiraannu yoo hojjennu yoo har'a jireenya biyya ormaa keessatti jiraannu kan erga ofii keenya hin yaanne erga rifeensa keenya fuula keenya hin eegganne borulleen akkasuma jechuudha. Hediin koo immoo xiqqoo nama maal taate akkanaan hin denne michi wayiitu nadhee wanta urgaa wayii nyaadhee innaa akkasin isiniin jedha. Haala kanaan sheekuu maal jiraa narratti gennifatu hundi gochaa jiru. Innaa akkasin isin jedha obboloota kiyyaa sirritti sheekuu mayi waliin gahaatu keessa saamuluu jechuudha. Biyaansi daqiiqaa 15 gahaa daqiiqaa 15 yoo ofirra tursiistan jechuudha. Daqiiqaa 15 yoo ofirra tursiisne gahaa achi booda shaaworii gallee dhiqannaa. Innaa akkana isiniin jedha obboloota kiyyaa si fayyada wanta na fayyade waan ta'eef dhuguma dubbachuutti faayidaa guddaa irraa argattanii yaalaa itti fayyadamaa. Akkuma argaa jirtan kana cabur jedhaadha garuu rifeensi koo maaliif akka cabur jedhu hin beeku. Akkasumas cimwannoo miti walitti baay'ee sin jedhamu gidduma galeessa. Duraanirra baay'ee fooyya'aatu jira amma galata waaqayyoo. Duraan baay'uma tokko yaadu garbi waan hin godhu faan wallaale nama rara yoo akkasitti narraa yaa'u homaalleen hin godhu garuu ani maaliif jennaani guyyaa sadiin inni qalda. Guyyaa sadiin duraan guyyaa sadiin inni qalda. Durumaanuu jechuudha. Ergan jireenya biyya ormaa jiraachuu jalqabee guyyuma sadiin inni qalda. Shaamboo immoo shaamboo tokko qofaan fayyadama. Isa shaamboo tokkitti qofa san fayyadamu. Fakkeenyaaf shaamboon ani fayyadamu saffixee shaamboo biraa yoo inni fayyadame filaan hisseessisu jechuudha. Bakka wanta gosa tokko kan ta'u san barbaada amalli rifeensa kootti jechuudha. Shaamboowwan jalqaba ittiin dhiqadhu san ishuma qofaadhaan fayyadama. Bakka giraanaa gaabbee shaamboo wayii gaafadhee akkasitti yaa minamina jedheetanin gaafadhee shaamboon kun gaariidha naan jedhan. Shaamboo sanis bitee akkasumatti yaa'u. Shunkurtii illeen jechuudha. Bishaan shunkurtaa ittiin dhiqadheen ture dhugaa rabbii waan hin godhu dhabe. Akkasumatti yaa'a ture. Akkasumatti yaa'aa ture galata waaqayyoo haaraa manaaf wayyaa'ee anis wantoota mana keessa jiru fayyadamee tallaalaa hin jedhee galanni waaqayyoof haa ta'u amma homaa hin jedhu. Naaf yaa'u san dhiisee jira baay'ee yaa'u. Anis dhiqadheen guyyaa fakkeenyaaf har'a yoo dhiqadhee boruu har'a yoo nan dhiqadhaa har'a dhiqadhee qibaatiidhaan nan ashaa'ee raawwadheen borumoo nan deebiseedha. Akkasitti guyyaa 3 fi guyyaa 4 teechisa. Dubartiin immoo rifeensan bareeddee waan ta'eef rifeensa keenya yaa kunuunsan nuun isiniin jedha obboloota kiyyaa. Rifeensuma waaqayyo nuuf kenne fakkeenyaaf amma akkuma arginu gatiin rifeensaa bitatanii mataatti godhatanii san wajji lammaffaan illee dhugaa dubbachuuf ani rifeensa qaba jechuu osoo hin taane waaqayyo isa nuu kennetti yoo gammanne gaarii natti fakkaata akka yaada kiyyaatti. Isuma waaqayyo nuu kenne san yoo kunuunfanne nuufis gaariidha. Bakka keessi keenyallee konfiidensii hin horataa ofitti amanamummaa hin qabna jechuudha. Rifeensa keenya yoo fayyadamne
garuu immoo rifeensa ormaa fayyadamne ani garuu hagas mara hin beekusi yeroo giseen baradhu tokko jechuudha sisteriin koo hin fayyadamti mataa kana isa kinoo bitatanii itti fayyadaman kana jechuudha na dhugaa rabbi giseshin fayyadamtu akkanu kuttuma kana jibba ani qabaaf jechuu koo osoo hin taane rabbiin beekwaan dasnan jedhu oduma kee kana qabattee si wayyan jedhaan hin ture innaa kan isiniin jedha kan waaqayyo nuu kenne waaqayyos nu jaalata waan ta'e isuma waaqayyo nuu kenne sayyoo kunuuffanne waaqayyos nu jaalata kanaafuu biloota koo dhugaa wanta mana keessa jiru waan ta'eef fayyadamaa gaariidha faayidaa isaa irraan argitanii sinin miidhu isiniin jedha innaa shukuumadhee dibadhee xumureera amma daqiiqa 15 booda immoo galeeniin shaawarii galee dhufee isinitti argisiisa haala kanaan ashee garuuf ittiin baay'isne qibaatuma fakkaata keessa isaa hundaa waliin ga'een dibadha waan ta'eef innaa akkasiin jedha akka qaaliiwwan kiyyaa bakka dogongora kooti immoo kominti jalatti naa barreessaa itti fayyadama isin fayyadaa isiniin jedha warroonni isin jalaa caccabu warroonni isin jalaa yaa'u gaariidha hamma ta'e tokko jechuudha innaa wanta nama miidhumati abukaadoodhaanis mana keessa hin jira waan ta'eef akkasuma buuphanillee mana keessa hin jira waan ta'eef wanta hin jirree miti waan ta'eef itti fayyadamaa bara itti dibadhaa itoo laalay gaariidha isiniin jedha innaa haala kanaan xumuradhee jira dibadhee ta'uu hundumataa jechuudha haala kanaan jechuudha dhadhaa fakkaata dhugaa irratti genname otoo dhadhaa fa'aa akkatti dibatanii dhugaa baay'ee namatti tolaayu hamma ta'e tokko gaamaa miti maal goone sedha dhadhaa yoo galle dibannamoo biyya keenyaatti dhadhaan illee rifeensa keenya baay'eetti gaariidha rifeensa keenya qofaafi miti keessa keenya fillee gaariidha dhadhaani naa akkasiin isin jedha fayyadamaa laalay wanta mana keenya keessa jiru waan ta'eef baay'ee nu fayyada isiniin jedha obboloota koo amma dibadhee too xumureen jira galeen dhaqeen daqiiqa 15 tursiisee ofirraa akkasitti haala kanaan shaaworii seenee dhufa egaa obboloota koo deebi'ee dhufee duratti dibadhee sin argisiiseen ture amma moo dhiqadheen dhufee shaaworii galeen dhufee isiniin jedha dhuguma itti fayyadamaa gaariidha rifeensa keenya hamma tokkoffaan illa sallasiisaa lammaffaan immoo rukkinaas akka nu jalaa yaane yookiin immoo akka haphii ta'ee gaariitti deebisa waan ta'eef annaa akkasiin isiniin jedha ani dura waan baay'een dibachaa ture jechuun koo baay'ee yaa'ee na jala haphatee jechuudha shunkurtii illee dibadheen ture ruuzii illee dibadheen ture garuu isaan irra immoo kanumatu dhiqoo gaarii naaf ta'e wanta mana keessatti jirudha wanta jarri bitaniidha nuti fi keenya qarshii keenya osoo hin taane so itti fayyadamaa gaariidha rifeensa keenya kanaafu mukkuraatoo laala wanta nama miidhu miti otoo wanta nama miidhu ta'e immoo itti fayyadamaa isiniin jedhu akkuma argitan kana ija keessa fuulduratti dibadhe rifeensa kiyya waan ta'eef so rifeensa keenya gaariidha isiniin jechuu jaaladha rifeensa baay'ee yaa'udha akkasuma haphii kan ta'e nuuf deebisa isiniin jedha obboloota kiyyaa warra hundumaa isinitti tole viidiyoo kiyyaa like share na gochuu keessan itti afuufu akkasumas immoo komentii jalatti yaada qabdannaa barreessaa ammas immoo wanta faayidaa irraa argadhe yookiin immoo wanta bu'aa irraa argadhe wanta na fayyade tokko isiniif qooduudhaaf duubatti hin jedhu waan ta'eef wanta na miidhu miti waan inni godhaa jiru wanta anan fayyade namni biraas akka fayyadamuuf inni viidiyoo kan isin hojjedhe waan ta'eef
Kanaafuu viidiyoo kee like share naa godhaa. Isiniin galateeffadha. Isiniin jaalladha. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinu. Ciao. Durasi nanupe bekakon kabdo yonda tabe kufe si kofala garu